Loop statementiin statementii baay'ee barbaachisaa fi kan beekuu qabnudha jechaadha. Egaa loop statementiin statementii keessumaa taaksii deddeebi'aa tokko yookiin immoo waan deddeebi'aa tokko ittiin hojjechuudhaaf kan nuti fayyadamnudha jechaadha. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani fayyaa kooti. Ani Katamaa Dheeressaa Oroskolaar YouTube irraati. Egaa har'ammoo kan wajjin ilaallu loop statementiidha jechaadha. Egaa loop statementiin gosa sadiitu jira jechaadha. Java programmingii keessatti inni jalqabaa for loopidha. Inni lammaffaa while loopidha. Inni itti aanu do while loopidha jechaadha. Kana qofa miti for each loopin illee ni jira. Ammaaf garuu kan nuti ilaallu wantoota sadan kana gabaabsinee waliin ilaalla jechaadha. Kanaafi for loopin, do while loopin, while loopin looppiiwwan jiranidha jechaadha. Programmingii kam keessattuu yookiin immoo programmingii Java programmingii qofa keessa miti jechaadha kan isaan jiranii. C++ programmingii keessa jiru, Python programmingii keessa jiru jechaadha. Kanaaf wal fakkaata jechaadha. Structuring isaa wal fakkaata. Kanaafi loop statementiin walumaa galatti waan deddeebi'aa tokko yookiin immoo taaskii deddeebi'aa tokko kan ittiin hojjennu karaa gabaabaa ta'een kan ittiin hojjennu yookiin immoo kan ittiin execute goonu loop statementiidha jechaadha. Akkuma isaarraa akka hubattan loop jechuun waan tokko deddeebi'anii hojjechuu yookiin irra deddeebi'anii hojjechuu jechuudha. Kanaaf egaa loop statementiin waan biraa miti. It is a non-statement that repeatedly execute a block of code as long as the specified condition is true. Hanga conditioniin tokko dhugaa ta'etti irra deddeebinee kan execute gochuu kan barbaannu yoo ta'e loop statementiidha jechaadha kan nuti fayyadamnu. Kanaaf egaa loop statementiin faayidaa baay'ee qaba. Inni jalqaba reduce code repetition jechuudha. Inni jalqaba koodii tokko irra deddeebinee barreessuurra yookiin immoo irra deddeebinee koodii laayinii tokkoon dhumuu qabu irra deddeebinee kan barreessinu yoo ta'e inni kun repetitioniidha jechaadha. Kan ammoo salphisnee laayinii tokko irratti xumuruu dandeenya jechaadha. For loopii yookiin immoo while loopii yookiin do while loopii fayyadamnee jechuudha. Inni itti aanu immoo simplifies the logic of the code kan jennudha jechaadha. Kana jechuun salphisnee yookiin immoo karaa salphaa ta'een taaskii deddeebi'aa tokko yookiin immoo waan deddeebi'ee execute ta'u tokko haala salphaadhaan execute gochuu dandeenya jechaadha. Inni kan biraa it save time and effort kan jennudha jechaadha. Kana jechuun yeroo fi humna keenya illee yookiin immoo waan tokkotti dadhabnee laayinii baay'ee barreessuu, laayinii baay'ee execute gochuu irraati yeroo keenyaaf humna keenya illee ni qusata jechaadha karaa biraa. Kan biraa handle dynamic input kan jennudha jechaadha. Handle dynamic input gaafa jennu immoo jechaadha. Dynamic input hin jira. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko hanga 100 yookiin immoo 100 gaditti print gochuu yoo barbaade loop statementiin koo waan kan handle gochuu danda'a jechaadha. Yookiin immoo loop statementiin kan handle gochuu danda'a jechaadha. Lakkoofsa hanga 100 qofa print gochuu danda'a yookiin display gochuu danda'a jechaadha. Yoo barbaade immoo hanga 300 hanga 400 hanga 1000 yoo barbaade hangam barbaade sana jechaadha. Hanga 300 hanga 1000 sana hangam barbaade sana limit godhe hanga sana qofa kan display gochuu nan danda'a jechaadha. Kanaaf inni kuni dynamicity handle gochuu danda'a jechaadha. Dynamic input handle gochuu danda'a jechaadha. Kanaaf egaa loopiin yookiin immoo loop statementiin condition irratti hundaa'a jechaadha. Yookiin immoo condition tokko irratti hundaa'eeti kan inni execute godhu jechaadha blookii koodii keenya. Kanaaf egaa faayidaa kana erga qabaatee loop statementii beekuu fi fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf fakkeenya fudhannee haa ilaallu wajjini. Kanaaf akkuma yeroo darbee kilaasii tokko uumne kana jalatti tokko tokko isaanii haa ilaallu. For loopii, while loopii, do while loopii haa ilaallu jechaadha. So let I create here the class name. Let's say loop statements. Jedhu asitti so kanatti egaa for loop irraa jalqabnee haa ilaallu. Kanaaf meetodii haa uumu asitti. Void main
args. For loop irraa jalqabne egaa for loopiin structure kanaati qabachaadha yookiin immoo syntax akkasii qaba. Syntax akkasii jechaadha. Kana keessatti egaa as keessa for loopiin kana keessatti conditioning jira, initialization jira yookiin immoo initialization jira, conditioning jira, kan biraa immoo update kan jennu yookiin increment and decrement jira jechaadha. Kanaaf inni jalqabamaa inni initialization jechaadha. Initialization kan jennutu jira jechaadha. Initialization kan jennutu jira jechaadha. Isa booda semicolon jira jechaadha. Inni xaanu kan biraa immoo condition jechaadha. Condition kan jennu jira jechaadha. Condition kan jennu jira. Inni xaanu immoo semicolon isa booda maaltu jira? Update kan jennu jira jechaadha. Updatein kun increment or decrement ta'uu danda'a jechaadha. Increment or decrement ta'uu danda'a yookiin immoo decrement ta'uu danda'a jechaadha. Isaan kana jechaadha. Kana dirqama beekuu qabna jechaadha. Kana beeknaan for loop barreessuu dandeenya jechaadha haala gabaabaatiin. Kanaaf initialization jira, condition jira, update or increment or decrement jira jechaadha. Garuu hundi isaanii maaliin kan isaan separate ta'anii semicoloniidhaan jechaadha. Asitti semicoloniidha gidduu isaanii kan jiru hunduma isaanii gidduu kan jiru jechaadha. Kanaaf egaa bifa kanaan erga barraa'ee booda as keessa kan jiru hundi hanga conditioning kuni soba ta'utti wanti as keessa jiru statement bakka kana jiru execute ta'a jechaadha. Statementiin as jiru hanga conditioning kun false ta'u jechaadha. Irra deddeebi'uu kan danda'u immoo yookiin immoo update kan ta'u immoo asitti jechaadha. Increment and decrement jira jechaadha. Isheen kuni maal gooti conditionii kana amma inni soba ta'utti irra deddeebi'ee akka inni execute ta'u blocking kun akka inni execute ta'u kan dandeessisu ishee kana jechaadha. Kanaaf statementii keenya yeroo irraa gara yerootti update kan godhu ishee kana jechaadha. Kanaaf bifa kanaan jechaadha. As keessatti amma fakkeenyaaf int x yoon jedhe int x then int x1 jedhe int x1 then x is less than or equals to 10 then x plus plus yoo jedhe jechaadha. Asitti statementii ta'e ton barreessee bakka kanatti system.out.print then for loop yoo jedhe jechaadha. For loop yoo jedhe bakka kanatti jechaadha. X yoo jedhe egaa inni kuni irra deebi'ee x kana display godhachaadha. Hanga meeqatti? Hanga 10 jechaadha. Eessarraa kaasee tokkorraa kaasee jechuudha. Isheen kun initialization dha. Isheen kun immoo condition jechaadha. Inni kun immoo x keenya update godhachaadha. Yookiin immoo x keenya increment godhachaadha. Eessarraa kaasee tokkorraa kaasee jechaadha. Kanaaf inni kuni x kuni yookiin immoo variable kuni update taate jechaadha. Tokkorraa kaasee value ishee tokkorraa ka'ee hanga 10 gahuutti deema jechaadha. Kanaaf hanga 10 gahuutti deema 10 booda inni dhaabbata jechaadha. Sababiin isaa conditionii kana irratti hundaa'a waan ta'eef jechaadha. Kanaaf egaa kana irraan otoo goone ilaalle irraan yoo goone jechaadha. Egaa asirraa ilaaltanii tokko for loop is tokkorraa kaasee hanga meeqa? Hanga 10 jechaadha. Kanaaf irra deddeebi'ee kan inni execute godhu hanga conditionichi soba ta'utti jechaadha. Hanga 10 jechaadha kan inni print godhu jechaadha. Kanaaf for loopiin bifa kanaan structure yookiin immoo syntaxii kanaanidha kan inni hojjetu jechaadha. Inni kan biraa while loop yoo ilaalle while loop yoo ilaalle while immoo bifa kanaa qabachaadha. Keyword while isa booda isa kana parenthesis yookiin immoo closed and open parenthesis bifa kanaa jechaadha. As keessatti dagareen condition nuti barreessinu jechaadha. Conditionii keenya kan nuti asitti barreessinu jechaadha. Bakka kanatti jechaadha. Isa booda akkuma for loopii curly brace banamee fi cufamee qabachaadha. As keessatti dhagaa kan nuti statementii keenya kan nuti execute goonu bakka kanatti jechaadha. Bakka kanatti jechaadha. Statementii keenya kan nuti barreessinu jechaadha. Kanaaf while loopiin bifa kanaan syntaxii kana qabachaadha. Gabaabaatti syntaxii kana qaba. Syntaxii kana keessa yookiin immoo keywordii jira. Keywordii booda
parenthesis yookiin immoo mallattoo kana qabna jechaadha. Mallattoo kana keessatti kan jiru conditionii kana jechaadha. Statementiin kun execute kan inni ta'u hanga conditioniin kun dhugaa ta'utti jechaadha. Hanga conditioniin dhugaa ta'utti jechaadha. Conditioniin kun soba yoo ta'e maal ta'a? Falsii ta'a jechaadha. Soba yoo ta'e falsii ta'a. Falsii booda immoo statementiin kun execute hin ta'u jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf asitti for example here let I say asitti fakkeenyaaf int I or int x hin jedhe int x is equals to 1 hin jedhe asitti jechaadha. Isa booda while x is less than or equals to 10 hin jedhe isa booda bakka kanatti jechaadha. Let's say here system dot out print hin jedhe jechaadha. Isa booda while loop is kan jedhee bakka kanatti jechaadha. Kana quotation mark keessa galchuun dirqamadha. Isa booda bakka kanatti plus x yoon jedhe jechaadha. Isa booda as kanatti isa booda x plus plus asitti waan isin hubachuu qabdan jechaadha. For loop fi while loopin incrementiin yookiin immoo decrementiin nuti jennu yookiin immoo update kan godhu sistema keenya kan inni barraa'u as keessa asittidha malee as kanatti ni jechaadha. Kan beekuu qabnu jechaadha. Garaagarummaan isaa kanadha. Kanaaf kun amma conditioniin kun soba ta'utti maal ta'a? Inni kun irra deddeebi'ee variable yookiin immoo value variable kana display godha jechaadha. Kanaaf aangoonee ilaallu. Kanafi while loop from 1 to 10 jechaadha. From 1 to 10. From 1 to 10. Kanafi inni kunis repetition activity jechaadha. Kan inni agarsiisu irra deddeebi'ee kan inni execute godhu bifa kanaan jechaadha. Hanga false ta'utti. Garaagarummaan isaa maal inni for loop fi while loopin syntaxidha garaagarummaan isaa jechaadha. Syntaxidha malee waan biraa garaagarummaa hin qaban jechaadha. Lachuu loopidha waan ta'aniif syntaxidha difference isaanii jechaadha. Kan biraa do while loopidha jechaadha kan nuti ilaallu do while loopidha. Do while loopin immoo maa inni waan biraa miti jechaadha. Innis akkuma warra kana loop statementii jechaadha. Loop statementii akkuma warra kana. Kanaaf innis structure yookiin immoo syntaxii mataa isaatii kan inni qabu jechaadha. Syntaxii mataa isaa danda'edha kan inni qabu jechaadha. Kanaaf isas yoo ilaalle inni immoo akkamidha kan inni qabu do jenneetu isa booda blookii kana execute goona jechaadha. Blookii kana execute goona conditionii isa booda barreessina jechaadha. Conditioniin keenya immoo while jenneetu isa booda conditioniin bifa kanaa jechaadha. Isa booda dhumarratti semicolonii barreessina jechaadha. Kanaaf do keessa kan jiru statementii execute ta'udha jechaadha. Statementii execute ta'udha. Statements to be executed. Partii kana keessatti kan barraa'u jechaadha. Executed. Kana keessatti kan barraa'u statement executed ta'udha jechaadha. Asitti immoo statementii kun execute ta'ee maaltu ta'a? Conditioniitu check ta'a jechaadha. Conditioniitu check ta'a jechaadha. Kanaaf garaagarummaan while loopii fi while loopii tokko structure isaaniiti yookiin immoo syntax isaaniidha jechaadha. Inni lammaffaa immoo inni while loopii keessatti yoo xiqqaate conditioniin yoo soba ta'e iyyuu jechaadha. Conditionichi yoo soba ta'e iyyuu at least execute kan ta'u statementiin keenya tokkodha jechaadha. At least yoo xiqqaate tokko execute ni ta'a jechaadha. Yoo conditionichi soba ta'e iyyuu. Yoo conditionichi soba ta'e iyyuu statementii yookiin immoo block of statementii kan nuti jennu yoo xiqqaate al tokko execute ni ta'a jechaadha. Garaagarummaan isaa kanadha jechaadha. Inni jalqabaa syntaxii isaati. Inni lammaffaa immoo yoo soba ta'e iyyuu while condition keenya yoo soba ta'e iyyuu al takka execute kan ta'u while loop keessatti jechaadha. Do while loop keessatti jechaadha. While loop keessatti garuu conditioning keenya soba ta'ennaan wanti execute ta'u hin jiru jechaadha. Fakkeenya yoo fudhanne jechaadha while loop fakkeenyaa fi gabaabsinee garaagarummaa isaanii yoo ilaalle int x then 10 yoo jenne jechaadha. Fakkeenyaa fi int x 10 fakkeenyaaf while loop yoo jenne asitti while here asitti jechaadha. While x is less than for example less than 11 then asitti jechaadha. Less than 11 yoo jenne system dot out dot print yoo jenne jechaadha. Asitti fakkeenyaaf
this is x yoo jenne jechaadha. This is x value yoo jenne asitti jechaadha. Amma gaa bakka kanatti waan nuti beekuu qabnu maadha? Fakkeenyaaf x plus plus jenne kana keessatti conditioning kun amma dhugaadha. X is less than 10. Output yoo goone maal ta'a? Output tokko ni qabna jechaadha. Fakkeenyaaf biraan yoo goone ilaalle bakka kanatti fakkeenyaaf this is x value. Because sababiin isaa conditionichi dhugaadha jechaadha. Conditionichi dhugaadha jechaadha. Garuu fakkeenyaaf 9 otoo jenne conditionichi soba waan ta'eef output hin qabu jechaadha. Because jalqaba irratti conditionichi godheeti isa booda execute godhe blockii keenya waan ta'eef conditioniin soba taanaan output hin jiru jechaadha. Garaagarummaa while loop fi while loop ilaaluuf jechaadha. There is no output. Sababiin isaa conditioning keenya false dha jalqaba waan ta'eef. Eddee check godhee booda statement execute godha waan ta'eef. Asitti garuu fakkeenyaaf bakka kanatti jechaadha. Do while loop otoo jenne immoo do jennee isa booda while loopiin addana kana jira waan ta'eef isa booda while otoo jenne while x is less than 10 otoo jenne less than 9 otoo jenne bakka kanatti jechaadha. Less than 9 otoo jenne maal ta'a? Sobadha garuu wantichi sobadha. Conditioning keenya sobadha garuu maal godha? Jalqaba do statementidha kan inni execute godhu waan ta'eef output yoo xiqqaate output tokko qabna jechaadha. Soba yoo ta'e iyyuu output tokko qabna yookiin immoo it executes at least once even if the condition is false in do while loop. Kanaaf bifa kanaan jechaadha do while looping kan inni hojjetu. Do while looping kan inni hojjetu haala kanaan jechaadha. Kanaaf while looping do while looping tokkoffaa syntax isaaniiti. Garaagarummaa isaanii. Lammaffaa immoo in do while loop we have at least one execution. At least one execution, or the block of code is executed at least once. But in while loop, if the condition is false, we don't have any execution, or the block of code is not executed. Kanaaf do while loop keessatti syntax isaanii garaagaraa jechaadha. Do qabna, doon execute adda ta'ee blocking kun execute adda ta'ee booda conditioning keenya check ta'a jechaadha. Kanaafidha jechaadha. Conditioning keenya check ta'a. Conditionichi dhugaadha yoo ta'e duuba deebi'a jechaadha. Isa booda update godhee duuba deebi'a jechaadha. Kanaaf garaagarummaan isaanii bifa kanaa jechaadha. Kanarraa dhaabbattanii yoo kan biraallee yaaluu dandeessu jechuun barbaada. Galatooma.